عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتو تجارتم تطهرلو توتا عرب أورو توبا كم جرتن سنين جنة نجا كيساني وروني كانا لكيا معاملة تن قالتو ما سنين جدا وروني معاملة تيني مو معاملة نقطة يوتيوب كانا لكيا سبسكرايب قدا سنين جدا. Ega guyyaa har'aa oduu isiniif qaba. Oduun isiniif qabu kuni waa'ee hiriira deeggarsa paartii biltiginnaatii fi akkasuma hiriira uummata Oromootiin wal qabatee waan jechuu barbaadu tokko jira. Egaa hiriirri mormii kan guyyaa har'aa akkuma beekamu akkuma argaa jiru kaleef har'aa wal qabatee hiriirri paartii bataatisaa wal qabatee kan adeemu kan itti fufuuf duratti jedhanii hiriirri kun itti haafufamu malee eenyurra dhiibbangaa isaanirra dhiibbangaa moonurra dhiibbangaa kan jiru irratti waan tokko wajjin kan ilaallu ta'a. Mee fakkeenyaaf godinaalee garaagaraa keessatti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti biltiginnaa paartiin hiriira deeggarsaa kaan immoo durgoodhaa yookaan maallaqaadhaan baafachuu jiran jechuudha. Garuu milkaa'uuf hin dandeenye. Qeerroon amma isin arguu jirtan kun warra shaamiza Abiyyi darbee gartee ilaal gartee falmii ofii itti fufsiisaa jirudha. Inumaa mootummaa tana dhiibbatu ishii irra gaha malee dhiibba uummata Oromoo irraan hin geettu. Humna dhabdee kufaatii irra waan geetteef ummata hiriira deeggarsaa jedhanii hiriira deeggarsaa heega barbaadan kan biyya bulchaa jiru abaawoo shaneedha bara. Kan biyya bulchaa jiru isaanii miti abaawoo shaneedha jechuudha. Waan abaawoo shaneen biyya bulchaa jiruuf ofii isaaniitiif hiriira deeggarsaa hawaasa ummata irraa barbaadanii jechuudha. Hiriira deeggarsaa kana naannawa Amaaraatitti hoo gaggeessaa fi jiranii. Naannawa biraatitti sabaaf sablammiin biraa hiriira deeggarsa isaanii kana gaggeessaa jira. Ummata Oromoo qofa gaggeessaa jira. Kanaaf kun kufaatii isaanii nutti agarsiisa. Warroonni immoo mormiin gama isaaniitti finqilli hiikaadha jettan finqilli ka'ee jira. Qeerroon kun ragaadha. Arguu jirtan kun ragaadha jechuudha. Kana guddaa galatoomaadha. Warroonni Oromoo bira dhaabbachaa jirtan, warroonni hayyuu keessanii falmataa jirtan, hayyuun kiyya naaf hidhame Oromoo kiyya gartee Jawaar naaf jecha dhibame, Jawaar gartee naaf jecha guyyaa 7 hardi qoonqoo dhabe, Baqqaleen naaf jecha gartee miidhamee fayyaa dhabe, Hamzee Booranaa akkasii namoonni hedduun jettan dhugaa sabaan jal'isina, dhugaa namaa hin jal'isina, nama akkana galata isinii oolee galata isaarraan fuudhina. Galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma immoo maal jechuun barbaada warroonni YouTube channel kiyyaan gammaatti itti subscribe godhin subscribe naa godhaa isiniin jedha. Galatoomaa baay'ee.